Dhugure kee dhugulaaf yoo baqaata galaagalu biyya baqaatti dulloomne ilma La ilaha illallah. warra maccaatti gallaasiin hin jenne warri maccaa nu fudhatan habiibi nuti Ameerikaallee deemaa irraani bishaanis dhuge Nuudhumatti miira keessa gara leenca nutti darba. Fanyii kiyyaatti asuma jala taa'ee dhugaa keessa jedhe kun ormi akkatti leenca nagara fa'a fira qabdi namittiin. Aan duraan namittiin fira qabdi warri isii firoonni isii gurbaa durii eessa nutti fidi jedhanii ispoonsora godhuu malee fira qabdi kisa isin jedhu amanuu didan kisa leenca nu gara fallisanii makolfa. Wayne asli istabalaa. Afaan maatiin kun gisee wallahi gama tokkoon soddaadha jedhe gama tokkoon warra maccaati walitti waamamna jedhe tiktooka kana irratti namni Habibti geema gandaati sitti maa. ganda kamee Atillee warra keessan bakka bu'i anillee warra keenya bakka bu'a. Oromoo kutaa 11 qabdi jedhanii seera kutaa 11 jedhan. Sagalii haftusan haafaaf qoodamna nus. Parsantii 50 Harargee fudhuu 50 Shawaa fudhuu 50 Gujii Boorana Walloo Wallagga fudhuu anillee 50 addaan fudhannee akkasitti gandaa wal gaxxamna yoo sii ta'e. Siin ta'uu taanan gandi keessin beeku taanan habiibi manarraa bahi. ayyee Aan nama jedhu maasitti si dhiisan inshaallah waggaa 10 biyya baqaa waliin jirra maasi amman argan duraan warranarra guguddaati godhaa turan amman argan. agarre ani alsiidhaaf jimmaa biyya kanaa wal baaftu argeen beeku an dhiifama naa godhi malee kan wal baasu Harargeedha bismillaahi maasha Allah ijji hamaan isaaniin argini Amma abdii miira keessa jirti kun obirri waliin furaa jiru. argeen beeku an wallagga jedh wallagginii fi Harargee. Harargeen wal baasan jimmaa fi arsiin jedhaye Sa'aad rabbiin booda kamisa wal nu garsiisa 40 alifatta. Bakka indoom adabbii keessaa sa'aadeen galuu qaba. Sa'aad bar nama galataati nama guyyaa mucaa kan keessa gadda utuu kursiin La nan beeku isan beeku anaaf sa'aad waliin beeynu amma booda nyaate naaf bareechee bar. Seenan duuba saahiba bareechee armaan nagas tappii gootanii guddoochi. Tuut kin እንደዚህ ጥሩ አይደለም እንደዚህ ጥሩ አይደለም አትሳቁ Oto jaartin teessan akkatti isin tumte isinitti tola. Akkasii miti bar akkasii miti qoy akkasii miti faamiliidha wajjin Dhiirota simmeetii qabne na jala guute bar dhiira. Jaartiin mana keessa oofteetiin tumtuutu na jala guute akkana bara rakkoon kana bara amma. Rakkoon dhiira jaartii raggaxee bulchuutu na jala hin jirre silaanarraa garafanii. Egaa ayyee itti nima sa'aad waan kamisa gaadha guyyaa sa'aad bareechuu qabda adabbii tokkoffaa. Kingi maalitti minan jedhaa ture isa? Giiftaroonni kee rakkoo booyan barkana rakkoon jira. Rakkoo maal bu'an? Eegaa himi jedhan lamaanuu. Himi sun barre kingi asin jiru ni jira maali? UK jirti. Jasaa king. Ameerikaa jira. UK jira.
Olo deebisaa fi gaafadhaa qoy kaboota gisee ati na mootanii. Okay. Follow si deebisee. Akkasuma ta'in na Taappii dura qoramee faamili. Tokkoof duwwaa maashii. rakkoon qabnu wiinii afur qabna yoo wiinii kudhan sirratti gaa yoo leencisi bu'e malee nurraan fudhattu. Winii afur. Nuti waan winii caalumee qasir. Ina jaa guyyaa kenna bareecha. Follow si deebisee barkeen. Hundi keessa taappii qora. Taappii qora hundi keessa. Hundi keessa dabil taap dab. Wayne nama 300 taap taap illee isin dhaqqaba. Maal jechuu? Maal jechuu? Galatoon mul'aadhu. Naman hin Maal jechuu? Faamilee maal jechuudha bannaa taachuu. Gurminni noo beekne. Amma manaa kennuti kun ijoolleen follow sin haa tolchanu. Saadee follow tolchaa fi. Saadee follow tolchaa. Ingeenillee. Jaartiin tun humna kiyyaa ol tarte laaftuu wayii fuudhu faamilee. Saadee bakka. Bakka dadhabne intaloo kana kan humna kiyyaa laaftuu wayii fuudhu. Saad bakka hingaa dhiisi saad. Giftaroonni si miira keessi ka'atii maali? Taljira teettanii hudduun. Hudduu jala taljirri isin jira. Ara miira keessa jala taappii qoraa taljiiwwan. Harkaan qabanu bar. Harkaan qabanii? Harki isaaniin hojjetu. Baraati seenallee nuti uffattee akkatti harka qaban isin jiran keessa jira kunoo dukkana keessa taa'aara. Leelloo biyya harka qabnu. Leelloo. Welcome. Harkan qabnu. This is my sister harka ta qabdu. Ta kilaashii qabdu. Ta mudhii zinnaara jira. Saade fi giftaroota keeti warra mana keeti hundootti keessa. Leellooti thank you so much. Thank you. Happy gora mara qabu kaane. Siripilii osoo jiran kuma shanii baan. Warri taa'es ilaalaa Roomaa puusin goota. Maaliif miliqa hin mooya? Warri miliqiyyattan. Yoo anaadha seenaa wal jala moo'ee isin hin garsiifne anuu asli miti taappi gora. Amma moo'ee isin garsiifne amma ababa masagal qofa kennaa isin. Leellooti yarabi mataa kee walaa qabu. Aboo gaafa ormatti dukkanaa illee rabbiin jaa ibsu enee innaa thank you so much. Ababaa sagal kennaa isin. Ababaa sagal qofa. Ababaa sagal kennaa moonee bira kenne. Qophaa'i ka. Si dhumateera bakka abba. Si dhumateera. La. Kuma shaniif dhibba torba taatanii irree kan beektu kunoo argatte maal dhaqqabirre. Utuma hin dhabuu sa'aadha.
Wada onnen qabdu fi male sila dawa hantu ta ude ka wajjeb. Dhugure kee. Dhuguraaf. Dhugee of sagalaagalu.